Tokko waaqayyo namantaa hin jijjiiramaayyuu siin takka. Waaqayyo macaafa keessatti ani hin geeddaramu jedha macaafa. Ali qayyarim jedhee dubbata. Inni egzaabeelli Naabaasi. Naabaasi iddootti ani hin geeddaramu jedhu. Luqqisa keessa Naabaasi. hin geeddaramu kan jedhu moo? Ani hin geeddaramu kan jedhu Naabaasi. Waaqayyo hin geeddaramu kan inni jedhuu fi dubbii koodhaaf hin geeddaramu jechuusaati malee abdii baasiif mee? ani naman ta'u jechuusaa miti. Ani hin geeddaramu kan jedhu barbaaddaa mi'ati? Naabaasi. Waa isa kana si baafna si baasnaare kaakana kana maal hin baafnaare maal gittiin goonee baafnami? Okkono tanarra. Amma baasi luqqisa taraaraan deemna. Waa irra jette jennaan ka barbaadutu beeja. Wangeela bukkee jira laan. Kana si baasnaare si bareechine si baafna. Abdi baasiif mee hoo wannaa tokko hin. Ayyee nan baasaaf. Rakkoon. Baasiif kan mubaala xixiqqaa saniin wayyaadha. Ayyee. يا إله العالمين أيوه لماذا أنا أبزك اسمتي Kuticha natti minan nan baasati gana search go charta mobailira kuta sana natti minan baasati milkiyas boko na baasati na baasi si baasu jira mali na barreessan gurba maal ta'e gurbaan nuti warra of ta'ee deemu malee warra namatti hirkatu miti dubbis kutaan kun eessadha dubbis macaafa eessadha eessayyuu haa ta'u baay'ee dubbisi dura booda hiikuuf deemtaa mee tokko tokko tiksiisaayyuu hin beekin dubbis tiksiisaa natti mikaa dubbisi dura tiksiisaa beekuun qaba bara dubbisi nan dubbisa itti fufee ani waaqayyo waan ta'eef iggeddaramu kanaaf ilma Yaaqoob isin raawwattanii hin banne bara abboota keessanitti jalqabdanii amma ammaatti isin seerota koo irratti maal jedhe saani waaqayyo waan ta'eef hin geeddaramu ka jedhu sana arguu jirtaani eegnes ani waaqayyo gooftaa machaa gara kootti deebi'a ani gara keessatti nan deebi'a yes eta sa hin geeddaramu jedha kun arguu jettaa mitiire kanaafiyyuu waaqayyoon geeddarama jechuu geeddaa argamu maal jechuu jedha samuchaan luqqisa naaf dhoksite dikutaa sana kutaa kana naaf hin beeka jedhee seenaa baraadha baram kan beeka takkan booda milkiyaas boqonnaa afur qulqulluun isinii gala nuun jechuuf deema tole shoo kanaaf dhoksee afur aya qulqulluun beeku isa dubbatiin inni siin galu baay'ee ulfaata kunoo jalqabe bara ina kunoo siin kanaafiyyuu waaqayyoon geeddarama jechuu kedhaa wal qaasib amma waaqayyoon geeddaran su jedhee barsiisu nama ta'a jedhee malee ana jedheesa maal jedheesa mucaa eeshi callisi ammoo gada waaqayyo ani hin geeddaramu bakka beekna milkiyaa nama barsiisa nutti ta'e anatu balleesse badaabdi maal sii godha kutaan kun koo kan inni dubbatu waa'ee maalii akka ta'e beeku akkasuma barsiisaa nutti ta'e laal kun arguu jirtanii amma kun itti dhufee eeshi awwal luqqisa naaf deemti amma kana sitti himnee kutaan kun kan inni dubbatu naan jedhala eeshi luqqisa naaf deettamni ati naaf deettamni mata dureen kutaa kanaa maal jedha mata duree dhiisitaati waan tokkoon beektu baabaa seetti amma sii baafnee ati akkasumatti lafa kitaabaatti dubbifta fiiziksiifni macaafa sii himna ammoo barsiisaa nutti taataasaa gurbaa dhagoma majjaan kan kanaafiyyuu waaqayyoo ofii isaatii karaa nama ta'ee kiristoosiin ta'ee mul'ate jechuudha. Kana yoo barbaadde immoo luqqisa isaatii kennuu danda'a. Qolaasaas irratti waaqayyo karaa hundumaatiin iyyuu karaa Yesuusiin karaa hundumaa ni mul'ata. Yeroo takka giddiidhaan si kolfisi. Mustaazawwan. Anaan nan galchitanii. Anaan nan galchitanii. Alaqaroo jarri hubachuun barbaadanii gurratti dhaggeeffatan qaban ofii isaanii haasa'u duwwaa. Erga sanii bannee kaanee mee eessarra jiran nuun jedhee nu gaafatee ka'ee ammoo kan isiniin galle isiniif ibsan nu dhaggeeffatan nuun jedhe. Ka bakka isaatu hin beekne ammoo tan argee ammoo tan isiniif ibsan. Sirrii dhaga. Rakkoon qabu gaaffii kan koo amma xumuradheera waan tokkotti isin gaafadheen baawwamman. Asitti illee waaqayyo akka geeddaramu fakkeenyaaf amma sahii musliim 180 irratti nu bocu isaa jijjiiraa jedhallee rakkoon qabu isa kanallee waliin falminu.
Saya muslim eessatti beektaati yoom takka dubbiste yoom takka baratte. Dhugaa barachaan jechuun barachaan jiru garuu dubbisaan jira. Nama na barsiisu Sammee maal feene jedhe? garuu Kita hadiisni sayyaa musliimirra jiru tokkoffaan maal jedhame? Maal jedhee jalqaba? waa'ee tokkoffaa isa hin taane sahii musliim 180 dhaqxee yoo naa dubbiste illee jedhama. Isa miti gaaffii tokko garuu. dhageesseessa. Mee sayyaa musliim kitaaba kamiin jalqaba irratti sayyiin musliim kitaaba maal jedhuun jalqaba erga dubbisaa jiraate. Isa dhiisii kunoo mobaayilii baadhan jira sallee amma justiin hima. Isa kana osoo hin taane hin geeddaramaa si barbaade. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun jedhamu seera uumamaatiin jalqaba. Hayyee kanan beekama dhimma si himee jira. Mul'atu walitti xumurama. Sayyiin musliim maal jedhe kitaaba kamiin jalqaba kitaaba kamiin xumurama. Irra caalaa quraanaan irraan beeka garuu bakka kana waan fudhadheef hin qaba. Isa siin iddoo kana maaliif hin qabadhe toon dubbisu. Akkami fudhatte isaa jalqaba osoo hin seeniin namni gidduudhaan akkana utaaltee keessa seente moo? Maaliif hin argadhe beektaa achi keessa fakkeenyaaf amma Waaqayyoo fakkeenyaaf akkamitti Yesuusiin ta'uu danda'a akkamitti karaa Yesuusiin nutti mul'achuu danda'a jettu boca isaan jijjiira Allaan jijjiira eega guyyaadhumaa sanatti warra salaata isaanii fakkeenyaaf addarraa beekuun. Okay. Hayyee isa kana isaaniif hin fudhadhe kun gaaffii koomiteen hadiisa gaafachuu illee hin danda'u. Hadiisa gaafachuu hin barbaadu. Akkasiin jedhe. Oh my God. Muslimiin kitaaba duraan beektu kitaaba xumuraan beektu akkamii keessa seente kanuma na dhibe. Nan dubbisa kaa. Wayi. Akkamiin dubbise tokko sun jedhin qixxeemat firla jedhee keessuma buuteessa. Maa intiniidha kaa kitaaba miti bara aappiidha. Seera uumamaa fakkeenyaaf musliimoonni nuti muslimtoonni maal jedha kitaabni macaafni kiristaanaa maaliin jalqaba maaliin xumuramaa ni beekna. Kan keenya immoo tokkuma gaafata lamaan qaba. Kan keenya lama miti kan keessa qobaatti kan danda'e quraanni mataa isaa kan danda'edha. Quraanni mataa isaa kan danda'edha. Anama quraana maal? Suuraan tokkoffaan maal jedhaa? Yeroo takka na dhageeffadhu mee wasiin jedha. Hadiis sayii muslim kitaaba ittiin jalqabu qaba. Kitaaba xumuramuu qaba. Nuti ka beeknu. Kitaabni jalqabaa maal jedha kitaabni xumuraa maal jedha. Kanuma qofa naa himi. Anoo quraana irratti xiyyeeffadha malee hadiisan xiyyeeffadhu sanayyuu aappii waan ta'eef lakkoofsa sana yeroon itti barreessu sana naaf hidhan lakkoofsa sin itti barreessite naaf. Tole ayyaa attanaa dhiisu ayyaa. Inni kun gaaffii koo miti bara. Gaaffii koo miti. Quraanni yeroo takka quraanni suuraan jalqabaa maal jetti suuraan xumuraadha maal jedhamti. Kan xumuraatiif kan jalqabaa qofa naa himi. Akkam. Suuraan jalqabaadhaa maal jedhamti suuraan xumuraadhaa maal jedhamti yaamamti. Ka jalqaba buute moo kan jalqabuma fakkeenyaaf amma haayisa tokko irraa kan ka'u boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa kan ka'u moo kan jalqaba buute naaf hin galle waan ati jechuu barbaade. Suuraa boqonnaa tokkoffaa boqonnaa xumuraa qofa naa himi. Gadi ilaaliin ammoo achitti tuttuqaa jirta si argu jira. Laa rakkoo qaban ammayyuu maal viidiyoo baheen jira seete moo maqaa rabbii kee akkam amanarfataa akkam rahaamata godhaadhaa jedhani sun. Lakka akkasiin hin jenne boqonnaa jalqabaatii fi suuraa jalqabaatiif suuraan beektu maali? Suuraan beektu quraana dubbisaa suuraan beektu. Suuraa faatiyaa jedhama iddoon sun. Suuraan xumuraa maal jedhamti? Ansaa moo maal jedhama naan galu afaan arabiffaa keessan. Ansaa moo maal jedha dhugaa. Maarree akkas nyaaran guuriin kaawwayi arabiffa bar. Yaa mucaa. Asumatti akkasitti quraana irratti xiyyeeffadhaan hun jedha maal jedhee jalqaba maal jedhee xumurama amma kun qaaliin tunuyyuu hin beektila. Quraana dubbisa. Hundattuyyuu quraana dubbisa. Fatiyaa jedhani jalqabaan sun immoo fakkeenyaaf annasaa jedha wanti isaa yoo. Fatiyaa hin jedhu Fatihaa jedhama malee Fatiyaa miti Fatiyaa maqaa namaati. Fatiyaan. No ana Fatiyaan jenna Al-Fatihaa jedhama suuraan xumuraalee maqaa qaba. Eeyyuu akkas kitaaba dubbisi wannaa qofa osoo hin taane ati. Okay, nan dubbisa bar. Dhuguma dubbisee ela jechuudha waan si garramu awwal. Dhugaa dubbachuuf waan asirraa namni takka gaafatu tokko guyyaa tokko gaaffii natti hin beeku. Waan ofii koo dubbisutu gaaffii natti ta'a malee. Aan amma fakkeenyaaf har'a ta'uun dubbisu suuraa kurnaffaa suuraan nuusuu moo maal jedha suuraan nuusuu jedha. Sagalee eenyuun natti deebisaa? Oh my God. Ati ooma jette jedhi itti dubbadhume suuraa nuusuma san jedhime. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jedhi. Okay, suuraa kurnaffaa mashi akkasumatti suuraa kurnaffaa. Aga wajjin daawwan. Suuraa kurnaffaa fakkeenyaaf amma achirratti otoon dubbisuu ayata 90 wayina fakkaata. Beekumsa eenyuun namaa kenna awwal. Ansuutuma jedheeti si gaafadha akka keellee naman sardu. Beekumsa rabbitu namaa kenna. Okay.
walii gallamini kan. Rabbitu namaa kenna. Okay, yes. Suuraa 90 hayata 90 dama wayna baasme. Dubbisi. Dubbisi Omar rakkoon qabu kan si dhagaa. Ayyeeshi qoy nan baafadha bakka isaan baafan. Aya nan baafadha. Daqiiqa sekondi. Baafadhuti dubbise. Okay. Akka jedhu suuraa kurnaffaa ayata 90 sadirratti nuti dhugumatti ilmaan Israa'el. Neetworkiin kiyya moo keessatti deddeebisu jira. Hankeeti waaqamee mi'uuti godhume takka amma dubbise. Okay. Tamam, itti buuf. Okay, galatoome. Kunoo amma sirriidha. Nuti dhugumatti ilmaan Israa'el iddoo kabajamaa samii fi misraa keessa isaan shamii fi misraan keessa isaan qubachiifnee jirra. Wantoota gaggaarii. Shamii miti, shamii fi jedhe. Okay, ayyetti guuttee dubbistara kwanta kan jirtu jedhe. Wantoota gaggaarii irraa soorata isaaniif kenninee jirra jedhe. Hanga beekumsi isaanitti dhufutti wal hin dhabne jedha. Beekumsa eenyutu dhufnaan wal dhabani eenyu beekumsa kenneef. Kan obicha naaf ibsi ayyee. Sakaan boodatti darba. Beekumsi rabbi biraatti dhufe. Beekumsi silaa rabbitu namaa kennaa jette. Silaa beekumsa rabbitu namaa kennaa. Beekumsatu dhufeedha. Beekumsi rabbi biraatti dhufe siin jedhee miti dee. Lakkii akkasii jiru baadhaan fakkii hamma. Era dhaggeeffadhu waan siif hima. Nuti dhugumatti ilmaan Israa'el iddoo kabajamaa Shaamii fi Misraan keessa isaan qubachiifnee jirra. Wantoota gaggaarii irraas soorata isaaniif kenninee jirra. Hanga beekumsi isaanitti dhufutti jedhamanii hanga beekumsi rabbiin irratti dhufutti yookiin rabbi irratti dhufutti yookiin ana irratti dhufutti hin jedhu bakka kanatti. Isumayyuu maal jedhabeet isaanitti dhufutti wal hin dhabne. Dhugumatti gooftaan kee guyyaa qiyaamaa waan isaan keessatti wal dhabaa turan keessatti gidduu isaanitti ni murteessaa jedha guutuusaa yeroo dubbisu. Wanta asirratti si gaafa dhute kiyya beekumsa kamtu itti dura wal hin dhabne ilaali. Beekumsi kun itti dhufne wal hin dhabne. Erga beekumsi itti dhufe immoo wal dhabani. Beekumsa eenyutu itti dhufnaa wal dhaban. Beekumsa eenyu kenne. Oh my God. Sagaleen kee maalatti deddeebisa wayii. Beekumsi rabbi biraatti dhufnaan beekumsi. Sagaleen kiyya dhagaamu jira jamaa. Hin dhagaama ustaz naam hin dhagaama. Garuu deddeebisa nama. Eeywa, isin dhiisaa warri jaadhaa warri koomentii dhiisaa mucayyoo. Dhiisaa akkasumatti dhiisaa. Beekumsi rabbi biraatti dhufee siin jechuu jira. Beekumsi rabbi biraatti dhufnaani isaan wal dhaban. Wal dhabbiin isaaniidha. Kunin kabaree kun ammoo dhamani akkasitti wal dhaban. Beekumsi rabbii biraatti dhufe hin jedhu dura wal hin dhabne laata. Otoo beekumsi itti dhufe wal hin dhabne jarri kun. Beekumsi rabbiin biraatti dhufe hin jedhu. Otoo beekumsi isaaniitiin ofiin irratti hin dhufiini wal hin dhabne jedha. Erga beekumsi kun garuutti dhufee wal dhabanii jedha. Beekumsi otoo gara walitti dhayitee laaltes beekumsi ana biraatti dhufe kan jedhu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf duuraaf duuba isaa laaleetiin ani waan beekumsi rabbiin dhageeffatu qaama siif deebisa. Warra nuti kitaaba isaaniif kennine jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo iddoo dubbatu beekumsi akka isaan biraa akka rabbi biraatti dhufee ni dubbata kana keessatti. Fakkeenyaaf amma suuraa lafaa 40 irra yaa ilmaan Israa'el jedhan. Udhkuruu ni'matii allatii an'amtu alaykum. Tolaan isirratti tola oolee yaadadhaa jedha. Wa'ufuu bi'ahdi waadaa kiyya guutaa. Waadaan isin biraa qabu. Uufii bi'ahdi kun waadaa keessan isinii guutaa jedhaan. Rabbiin akka isa biraa dhufe ni dubbata. Ammas ammoo suuraa lammaffaa 20 irratti illee rabbiin subhaanahu wa ta'ala سورة لما فاتت دقدام كل سجل الرتل سورة سدفات كل سجل إن الدين عند الله الإسلام أمنتان الله برت إسلام ماذا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم جريت دبته إرجع بكم سانت في ماله وروني سلا كتابك إن منسول النبي نجل كتاب ينجو تكنف ربي تكنف الذين آتيناهم الكتاب ورنوا كتاب سانف كني نجر كنا آيات كيس قوت القرآن كيس يجوا كتاب ربي تكنف بكم سكني جرسوني بكم كتابات بكم كتابات توراة إنجيل كنين جرجو سورة سدفا رتيو فرتيت إنجته سورة سدفا آت سدير رأيو فرتيت إنجته نزل عليك الكتاب كتاب الساتف وسجل سكنين كين نجمع يا جماعة ye chal se lagi fakir jiraman Allah ayat surah sadaqa anak tu singa apa te anak tu si wali nasa nanti akan singa aya
yeroo takka eewa muuti qabadha sagaleen kiyoo dhagama jiraate jechuudha. والذي أنزل مالجد رب سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إرجع نزل عليك الكتاب الله إن كتاب سورة بوسي جرا أتشبود مالجد وأنزل التوراة والإنجيل من قبل جد قرآن كان دورة التوراة والإنجيل اللي بوسي جد أين يتبوس ربوس بيكون سينجو برا ستروفي ربي برا إساني تروفي أكتة بيكما هذا تجلت سنة رت بيكون تروفي جد دبته أسيت دبته وجد قرآن كيس بكبرات دبته تنجر إيجا بكبرات دبته قرآن قوتون توكو مسيقلته أما سمو رب سبحانه وتعالى سورة لما فرت أمه ولما جاءهم كتاب من عند الله كتابني ربي ساني برا ساني تروفي جنان جد قالته كتابني ربي ساني برا ساني تروفي جنان نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ورّي كتاب ساني كنين ورّي كتاب ساني تروفي سوني كتاب ربي دا دويدا دو بساري دربني برا كتاني جد قالته ناهو كتابني ساني برا تروفي ربي برا ساني تروفي جد كتابني ربي برا ساني تروفي قرآن كيسان نتوك ساني كنين جدا يرو غري الله برا تروفي جدا يرو غري أمونة سنيف كنين جدا واداك يبوتا جدا قالته أكس ربي برا تروفي بكسانيت ربي برا جد دبچون دركا ميتي قرآن غوتو نسا دوكن مجد قرآن غوتو كيسار كچودن نسا يجو sagalee isin jechitaa bare ijoollee na biraa waan fudhadhu jarri kuni museedhaan kan geggeeffamanii gamti laa si biraati miti gara akkas ni jechitaa ture ayyaa amma nagaama dubbadhu amma okay akkan jedhe fakkeenyaaf amma gara olitti yoo deebitee dubbistu mutiin haan qabattu awwal si jeequ jira dubbadhu mara akkasuti natti deebisa kankoo natti deebisa bee okay ayyee iddoo kanatti sabni Israa'el kun filatan fakkeenyaaf amma yeroo firaa'ooniin yeroon isaanitti lolamaa turan agarra gara olii isaatti jechuudha. Saba kana immoo rabbiin fuudhee gara Misraa yookiin immoo Shaamii iddoo nama jedhe kanaa bakka kanatti yeroo inni baasee agarra jechuudha. Gara olii isaa yeroo dubbifnu durayyuu kitaabni itti dhufee jira. Kitaabni itti dhufee jira jara kanatti. Eenyutu geggeessaara Musee jechuudha. Kitaaba Tooraati jechuudha. Akkasii Muusaa jechuudha. Asitti egaa dura yeroo kitaaba kanaan geggeeffamaa jiran jarri kun waliin dhabne. Na dhaggeeffadhu jarri kun waliin dhabne takkaallee jechuudha. Erga beekumsi kuni maalirraa akka dhufetti dhufe hin beeku. Erga beekumsi kun itti dhufe immoo wal dhabani jarri kun. Dura immoo waliin dhabne. Kitaabni kun immoo durayyuu irra bira jira. Kitaaba isa kamitti dhufnaan kitaaba isa kamitti goranii wal dhaban. Okay, kana qofa naa kenna. Yaa mucayyoo teenya akkasiin jedhu quraana akka jette akka dubbatte sanidhaan. Quraanni kan jedhu Rabbiin subhaanahu wa ta'aala walaqad bawwaana bani Israa'eel mubawwa sidqi warazaqnaa min at-tayyibaat fama ikhtalafu hattaa jaa'ahum al-ilmu jedha. Aga beekumsi isaanitti dhufetti waliin dhabne wallabbiin isaanii kan argame aga beekumsi isaanitti dhufee iyya. Sigaltee erga beekumsi isaanitti dhufee wanni hundi isaan bira guutee beekumsa kan jedhame. Isuma si gaafadhe beekumsa eenyutti dhufee amma kaayyoon kun. Beekumsa dura kan eenyu qabu turanii kan eenyutti dhufnaan immoo beekumsa kanarratti wal dhabanii kana bar. Inni dhaggeeffachuutti hin jirtu maa banatte isaa jidduudha nama. Beekumsi rabbi biraatti dhufee jedheetiin sii gabaabsuu jira. Sii galtee kitaabni beekumsa kan jedhamu kitaaba. Sii galtee kitaabni Yahudoonni kan jallatan karaarraa kan maqan sabni Israa'el karaarraa maqan eega beekumsi itti dhufe osoo beekumsi itti hin dhufin duraayii miti. Duraan ammoo akkanumatti jiraachaa turan. Erga beekumsi itti dhufee waa baratanii waa hubatanii nabiyyoon isaan keessaa ergameetiin jedhe erguma sanii jallatanii. Sigaltee ikhtilaafa jechuun wal dhabanii. Kun jallataa ta'e kun qajeelaa ta'e. Sigaltee beekumsi isaanitti dhufu sun ammoo rabbi biraa isaanitti dhufe kitaaba rabbiin kenne sani. Kitaaba rabbiin kenne sani. Beekumsa kan jedhamu kitaaba rabbiin isaaniif kenne sanidha. Ka kitaabni isa keessa jiru jechuudha. Sigaltee rabbiin subhaanahu wa ta'aala saba Israa'eliif wanna kitaaba Tawraatiin kennee jira fi hudan wa nuur qajeeluma keessa jira. Ifatu keessa jira jedhe. San booda wal dhaban isaan. Eega kitaabni isaanitti dhufe eega isaan qajeelaniin booda wal dhaban. Kitaabuma isaan bira jiru saniin booda wal dhabanii jechuudha. Sigaltee kitaaba beekumsa kitaabaatti malee beekumsa waa kana jabeessanii waan jedhanii miti. Beekumsa kan jedhamu kan waliigala isaanitti dhufu. Sun kitaaba siin jechuun jira. Okay, fixattee kanaaf garuu deebii miti ammas awwal. Rabbiin kitaaba fumaan buusee fumaan jara kana jara tokko ta'anii jiraataa jiran jara yeroo sana waan gaarii isa godhaniif firaa'oon jaraallee isaan baasee bakka gaarii kana kunoo Shaamii fi Misir fakkeenyaaf akka keenyatti dachaa Misir keessaadha. Fakkeenyaaf amma
saba kana jechuudha. Iddoo gaarii kana Fara'oon kana jalaa hundumaa baasee ka'eetuma yeroo sana waan takka waliin dhabne jarri kun waliin jiraataa jiranii waliin dhabne illeedha kitaaba Muusaatti amanaa jiranii Muusaa faana duukaa bu'aa jiranii Muusaa akkasin jedhu siin jedhe. Akkas jira bargara olii dubbisee bara. Ati quraani jedhu na dhageeffadhu mee na dhageeffadhu mee achi olitti illee waan jedhu siif ibsa barbaade. Achi olitti wanni dubbatu waa'ee saba Israa'el wanna Gibsi keessaa isaan bahuuti. Sigaltee jalliin isaanii erga beekumsi isaaniitti dhufee jedha malee quraani. Wallabbiin isaanii erga beekumsi isaaniitti dhufee sigaltee beekumsi isa erga isaaniitti dhufee aga beekumsi isaaniitti dhufetti isaan waliin dhabnee jedha. Akkana jechuun beekumsi isaaniitti erga dhufeen booda wal dhabanii jechuudha. Kun ammoo barbaachisaadha miti. Erga sanii rabbi maal dhageeffadhu yeroo takka dhageeffadhu. Ayatuma san jechuudha. Ayatuma san hin dubbifne gadi hin geessine malee inna rabbaka yaqdi bainahum yawma al-qiyaama. Rabbiin kan keedha jidduu isaaniitti murteessa guyyaa qiyaamaatii fi maa kaanuu fi yakhalifuun. Waan isaan keessatti wal dhaban sanii jedha. Wallabbiin isaanii beekumsi isaaniitti dhufuu irraa eegalee jechuudha. Erga beekumsi isaaniitti dhufeeyyi namni wal dhabuu eegala. Dhugaadha kun. Osoo beekumsi itti dhufin ammoo akkamii wal dhabda isaati. Duudhaadha duraa akkamitti wal dhabda fakkeenyaaf ammaati ati yoo fakkeenyaaf mana kana akkanatti ijaara mana kana akkanatti ijaaru yoo jette nam tokko akkana ijaara jedhe kun ammoo sirrii miti kan ati ijaarte kun jedhe beekumsarraayi. Yoo beekumsi wayiidhaan dhufiin ati wannan jettu jechuudha. Beekumsi erga dhufeen booda wal dhabbiin argama. Akkamii wal dhabbiin argama. Wal dhabbiin akkamitti argama kun itti amana kun itti namanu jechuudha. Wallabbiin jidduu saba Israa'elitti kan argame isaan kan wallaban kun amanee kun ammoo kadhiisuu jalqabe beekumsi isaanitti dhufee erga jedhee booda. Si galaa miti isaa. Rabbiin anatu wal dhabsiisee hin jenne jaratu wal dhabee jedhe erga beekumsi isaanitti dhufe. Okay? Beekumsa Rabbiin itti fide erga beekumsi itti fideen booda jarri wal dhabanii jedheetti dubbataa jechuudha. Maamuyyeen dubbatiin qoy. Awwal Qaasim beekumsa kana kan kenneef eenyudha? Beekumsa ka itti fide Rabbiidha. Kenneef hin jedhin. Akkuma Quraan dubbatu jedhe. Kenneef hin jedhe Quraani. Kan itti fide Rabbiidha. Akkas jedhi dubbatu. Eshi beekumsi isaanitti dhufee jedha sirriidha isaanitti dhufeetti jedha eenyutti fideen jedhe beekumsa kana eenyu fidee? Rabbiitti fide. Okay, Rabbiitti fide sirrii Rabbiin kun beekumsa isaanitti fidee gargar isaan baasee? Eessatti gargar isaan baasee jedha eessatti dubbistee mee gargar isaan baasee? Kunoo beekumsi dhufee itti wal hin dhabnee jedha erga itti dhufeetti wal dhabanii itti fidee keetu isaanitti wal dhabsiisee? Maarra isaatu wal dhaban jedha maal akkasuma jedha akkuma Quraan beekumsi isaanitti dhufee beekumsa kana eessatti Rabbiin addaan baasee jedha mee bakka isaa naa kennime? Beekumsa kana eenyu kenneef? Eenyutu itti fide? Eenyutu adda baa jedhe jaratu adda ba'ee jedha moo Quraani Rabbitu adda baasee jedha? Otoo beekumsi itti hin dhufiin addan baane erga beekumsi itti dhufetti immoo adda ba'an. Beekumsa adda baasaa. Silaalle maal adda baane namni beekumsa si otoo hin dhufiin maal adda baasaa wallaalaadha. Beekumsa erga turuuf adda baane. Ayyee wal maanu akkasuma. Eessa jira eessarra dubbistee ati Rabbi adda baase kan jedhu san? Indee Rabbitu itti fide naan jettee kun watammaan kootu awwal waan si gaafa. Maal beekumsa Rabbi itti fide siin jedhe malee wallabbii Rabbi itti fide siin jedhe wallabbii kan wallabe jara kun itti amanee kun kafaree jechuudha. Si galtee? Garuu. Faamana xaayifatu min al-kitaab wa kafara xaayifaam. Jarri addaan baanii kun itti amanee kun ammoo kabare. Tayyib. Wallabbiin argame. Kan wallabe eenyudha jaratti wallabe. Beekumsi isaanii dhufee jennaan wallabanii jedhee Quraani dubbate. Ati eessaa fiddee Rabbituhu addaan baasee eessaa jettee ati? Okay, eessaa fiddee naan jette. Beekumsa adda isaan baasu kana eenyutu isaaniif kennee achirra dhaabbadheen jedhe bahe. Eenyutu beekumsa addaan baasu eenyutu eessarraa dubbiste beekumsa addaan baasu kan jedhu? Kunoo dubbise hamma beekumsi ittiin dhufnetti isaan waliin dhabnee jedhe. Akkasii jedhu. Jarri kan wal dhaban erga beekumsi isaaniitti dhufee jedha malee. Beekumsi isaaniitti futti wal. Beekumsi isaaniitti dhufee jennaan jarri kun wal dhaban jedha malee. Meena dhageeffadhu beekumsuma isaa. Beekumsi erga isaaniitti dhufee jarri kun wal dhaban jedha malee. Akka ati jette kana hin jedhu beekumsatu addaan baase hin jedhu. Eessatti akkas jedha meenaaf himmee? Awwal su'inaa yeroo kan keessan gaafannu. Yeroo kan keessan sin gaafannu dhugaa dubbachuuf suutuma jedhaati yoo anaaf deebii ta'ullee baate dhaloota biraaf deebii ta'uu danda'a. Calluma jedhaatuma na dhaggeeffadhaati asitti naa deebisa. Anamma beekumsa kana. Okay dubbadhaa iyyuu. Mee wannan sin jedhu mee gabaabsime hin gabaabsine mee yeroo takka. Wannan si jedhe mee wabba Qura'aan dubbatu qofa dubbadhu. Sammuu kan keeti waa ittiin dabalee irraallee hin hir'isin. Qura'aana kana beekumsi isaanitti dhufee jennaan wal dhaban jedhaami yaa haadha qoroo. Jedhi. Eeyyee. Akkas. Eenyutu Rabbitu wal dhabsiiseedha moo jaraan wal dhabee jira Qura'aan? Wama inni jedhu qofa dubbadha. Sababii beekumsi kun itti dhufeetti wal dhaban.
sababii beekumsi wanti dhufe beekumsi sababiin jedhu quraan beekumsi itti dhufee naa wal dhabanii jedha. Akkanumaan Kana dursa wal hin dhabne. Beekumsi itti dhufnaa wal dhaban. dursa maa wal dhaba namni wallaalaan maal wal dhabasaa? Wallaalaan maa wal dhaba? Wallaalaan hin jenneen Wallabbiin kan argamu. Wallaalaan hin jenneen ka. Isin wallaalaan hin jenneen gara walitti ergee dubbisi. Hin jaallatee alama hundaa yaa Israa'eel alama hundaa si caalchise yaadadhu jedhaan iyyuu. Maal ta'u yaa mucaa miira keessa galii yeroo takka miira keessa galii. No. Wallaala wallaala ugguu si Anoo awwal sinirraa bu'a malee jechuudha dhugaa rabbii miira keessan galu. hin bu'initi yeroo takka ati Israa'elii miti barre ati saba Israa'elii miti waan saba Israa'el sitti haasa'u jiraan. Akkasiin jedhe kun waan kiristaanaatii miti beeku waan kiristaanaatii miti kun. Akkasiin jedhe beekumsi isaaniitti dhufee jennaan wal dhaban jedhaami quraan jedhi. Kiristaanaatii miti.